Yooyaa akka fuuna akkam jirtu ana abdii Getaachoo Abbabeeti. Daa'ima kana ni yaadatu natti fakkaata guyyaa 3 moo 2 dura viidiyoo maxxanseen ture. Viidiyoon sunis maal seetanii qaama miidhamtuudha afaan ishee hin dubbatu gurri ishee hin haasoftu baddee magaalaa Jimmaa naannoo Mikaa'elii jedhamu osoo mana namaa jiraattu namichi gurbaan mana sanaa waan hin taane irratti raawwatee irra deebi'ee wanticha dubbachuu hin fedhu namoonni baay'een dhimma sana akka irra deebi'ee kaasu hin barbaanne waan ta'eef jechaadha. Miidhaan irra ga'ee waajjira poolisiitti qabamee hidhamee ture dhimmi isaas hordofamaa ture. Sababa isheen afaaniin baastee dubbachuu hin dandeenyeef sababa gurri ishee hin dhageenyeef miidhaa irra ga'e himachuu hin dandeenyeef hiikamee gadhiifameera jechaadha gurbaan suni sababa maatiin ishee bira hin jirreef jechaadha. Kanumaan wal qabatee obboleettiin kiyya tokko mucaa kana of biratti qabdee bilbilaan na waamtee jennaanan karaa peejii kiyyaa kana maxxansee jennaan namoonni garaagaraa na quunnamtanii akka maatii ishee argadhu na taasistanii jirtu. Anis guyyaa har'aa maatii ishee argadhee gara kana fideen jira. Abbaan ishee na biratti argamu kunooti. Maqaan keenya gaafuma kan keeti erga baddee garuu tureera jechuu odeeffannoon qaba. Maaliif gadhiiste mucaa kee kana? Hojiirran jira innaan galu. Sagalee kee ol kaasimee. Hojiirran jira innaan galu. Jechuun amma erga siin badde maaliif callistereet kana hundi? Barbaadaan jira. Miidhaa ishee irra ga'e kana dhageessetta? Kaleessan na ga'e. Ammoo maal gochuu yaaddaree waa'ee miidhaa ishee kana? Waan jiru bakka yaala geessee ilaalchisu. Yaala qofa moo amma mucaan kun ikkoo umuriin ishee meeqame? 18 jechuun itti amantaa 18 ta'uu ishee garuu daa'ima waggaa 18 waan guutte natti fakkaatu waan maraafu miidhaan cimaan ilmoo namaarra gahuu hin qabne irra ga'e 96 dhalatte. Eeshi ilmoo namaarra gahuu hin qabne irra ga'ee jira waan ta'eef waan kanaati gama seeraatiin xumuruu qabda jedheen abdadhaa. Daa'ima kee kana waan gootu obboleettii kiyya kunas jirti ishee faana xumurii namoota baay'eetu mucaan kee kun miidhamuu isheetti jechaadha. Baay'ee gaddanii natti dubbataa turan waan ta'eef an mucaan kee kun akka argatu taasisnee jirra. Boloonni keenya kana gootan galatoomaa hidhiitii galateeffadhuun. Egaa obboleettii kiyyas naa galateeffadhaani isheedha mucaa kana guyyaa 5 moo 4 bukkee bulchitee otoo biraa hin fageessin otoo ija ishee irraan buqqifatin obbiraa naa tursiisee isheen illee maqaa koof maqaa keessaniin galateeffachuun barbaada. Daa'ima kanaa fi abbaa wal quunnamsiiseen jira. Namoonni viidiyoo kana sheer gochuun akka abbaaf intalli wal argatan taasistanii fi ulfaadhaa galatoomaas niin jecha haqni ishee immoo gurbaan ishee miidhe kun waajjira poolisiitti gadhiifame akka haqa ishee argatu nan abdadhaa galatooma.